Ayyee kabajamtootaa fi daawwattoota maatiiwwan sabaaf baga nagaan dhuftan jecha ammas seenaa goota kabajamaa fi jaallatamaa tokko walitti deebinee jirra. Kabajamtootaa fi daawwattoota maatiiwwan chaanala keenya nuti gara fuulduraatti waa hedduu hojjechuuf yaada qabna. Lammiiwwan koo hamilee nuuf ta'a wal malee maal qabna rabbii gaditti. Goonni kun Jeneraal Waaqoo Guutuu jedhama. Jeneraal Waaqoo Guutuu godina Baalee aanaa madda walaabuu raddaa odaa gosa Oromoo Asii Raayituu warra Qaalluu irraa abbaa isaanii Guutuu Usuu fi isaanii Aadde Qulloo Alii Hasan irraa bara 1916 akka lakkoofsa Itoophiyaatti warra guddaa ilmaan hedduu qaban irraa dhalatan. Abbaan Jeneraal Waaqoo dhiira 10 fi dubartii 9 walumaa galatti ilmaan 19 horan. Jeneraal Waaqos akkuma abbaa isaanii dubartii 7 irraa ijoollee 49 kan horan yoo ta'u kana keessaa 15 lubbuun hin jiran. Jeneraal Waaqoo Guutuu ilmaan 34 hawwata wajjin of duubatti dhiisan. Daa'imummaa isaaniitiin maatii isaanii wajjin gara godina Booranaa dhaqanii aanaa Liibanitti akka guddatan seenaan ni ibsa. Barnoota Qur'aanaas achumatti xumuran. Jeneraal Waaqoo Guutuu Usuu akka aadaa naannawaatti horii gaalaa fi kan kana fakkaatan horachuun gaagura hidhachuun sirna kaayoo Oromoo guututti qooda keessatti qabaataa guddatan. Jeneraal Waaqoo Guutuu akka lafaa dhufaa yerootti hundaala biyya herregattuu fi abdattu ta'uu isaanii ijoollummaan agarsiisaa turan. Daa'imummaa isaanii irraa jalqabanii nama irree qabu, maxiiqii fi jibbiinsa diinaa qabu akka ta'an himamam. Ganna 14tti osoo abbaan isaanii hin beekne horii gurguranii qawwee bitatan. Bara dargaggummaa isaanii uummanni diina jala akka hin deemne gorsuuf ijoollee gurmeessuun poolisii mootummaa tumaa turan. Akkuma guddataa deemanii jibbiinsi diinaaf qaban itti dabalaa dhufuun baalabbaatummaa naannoo isaanii yeroo sanitti kan harkaa qaban obboleessa isaanii kan hangafaa Camarii Guutuu turan. Jeneraal Waaqoo Guutuu ati nafxanyaa biyyarraa dhoorguu hin dandeenye jechuudhaan itti qottisuun baalabbaatummaa irreen irraa fudhatan. Haa ta'u malee ganna tokkoof erga hojjetanii booda abbaan isaanii Guutuu Usuu hangafa isaanii irraa dirqamaan aangoo irraa fudhachuun seera akka hin taane gorsanii baalabbaatummaa irraa fuudhanii Camariif deebisan. Ganna 34tti namoota biraa wajjin dirqamni naannoo ofii tiksuu itti kenname. Naannoo bara 1947 irraa qabee nama waa'ee uummataa keessatti bakka qabu ta'uu hojii isaaniitiin of mirkaneessan. Haga gaafa ergaan Rabbii itti dhufteetti waggaa 45 guutuu qabsoo bilisummaa Oromiyaa hoogganuun jireenya isaanii dabarsan. Mootummaan Ingilizii Hayila Sillaasee baqarraa deebiftee aangoo itti kennite. Uummanni Oromoo naannoo sanii bara bulchiinsa Xaaliyaanii waliin waan dhaabbateef Hayila Sillaaseen gadoo itti bayuu eegale. Miidhaa mootummaan nafxanyaa uummata irra geessaa ture keessaa inni guddaan uummata Oromoo lafarraa buqqisuu ture.
haalli kun hammaataa dhufnaan jeneraal Waaqoo Guutuu qawwee fudhatanii maatii isaanii dhiisanii namoota kanneen wajjin bosonatti galuuf dirqaman. Isaanis Adam Jiloo, Waaqoo Luugoo, Koloneel Kaahin Abdii, Jeneraal Hussein Bunee, Koloneel Ahimad Bunee, Koloneel Haji Umar Qeebaloo, Haji Abdullahi Ganamoo fi Alii Buttaa fa'aan hoogganamanii gara dirree waraanaa bahuudhaan yeroo muraasa keessatti qaanqee ibiddaa qabsiisanii Awurraajaa, Ilkaarree, Gannaalee, Waabee, Dalloo Mannaa fi Mandooyyuu waliin gahuu danda'an. Kabajamtootaa fi daawwattoota keenya seenaa goota kanaa har'aaf asumarratti dhaabnam. Kutaa lammaffaatii walitti deebinutti nagaatti isiniin jechaa viidiyoon kun yoo isinitti tole laayik godhaa, sheer gochuun jajjabeessaa isiniin jennam.